Ashama hordoftoota kiyyaa kabajamoo fi jaalatamoo akkam jirtu nageenyi badhaadha. Egaa bakkuma jirtanitti nageenyi keessan isiniif haa baay'atu jechaa viidiyoo kana irratti akkamitti hidhii keenya karaa uumama ta'een osoo lipstiikii yookaan wantoota biroo osoo hin fayyadamin akkamitti karaa uumamaatiin akka bareechifannu ni ilaallaa hanga dhumaatti nafaan tura. Viidiyoo kana isinii kan dhiyeesse Shakuu Tube ani Shakuudha hanga dhumaatti nafaan tura. Egaa hordoftoota kiyyaa hidhiin keenya bakki ijji namaa itti baay'atu keessaa isa tokko ta'ee namoonni tokko hidhii isaanii bareechifachuuf keessattuu shamarran yeroo lipstiik yookaan waan garagaraa dibatan ni argina. Kun immoo gonkumaa barbaachisaa miti. Karaa uumama ta'een viidiyoo tokkoon akkamitti hidhii keenya karaa uumama ta'een bareechifachuu dandeenya waan jedhamuuf hamma viidiyoo tokko qabadhee dhufeen jira. Viidiyicha irrattis akkamitti sukkaara loomii yookaan vaaziliinii fayyadamuudhaan hidhii keenya karaa uumama ta'een akkamitti akka bareechifannu qabadheen dhufeen jira hanga dhumaatti nafaan tura. Egaa dursa sukkaara haala kanaan ni qopheeffanna. Isas kan goonu saanii adda ta'etti. Erga qopheeffanneen booda meeshaa biraa yookaan saanii biraatti haala akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kanaan saanii biraatti ni sukkaara maankaa lama ni qopheeffannaa jechuudha. Sukkaara maankaa lama haala kanaan maankaa lama guutuu ni fayyadamna jechuudha. Kunoo akkuma ilaalaa jirtan kana jechuudha viidiyicha irratti. Erga kanatti adda baafnee qopheeffanneen booda kunoo wal qixxeessina jechuudha. Erga wal qixxeessineen booda immoo loomii finna. Loomii kana bakka lama goone bakka lama ni goona murra. Yeroo baay'ee akkuma beektan jechuudha wannoon keenya hidhiin keenya wantoota biraa yoo fayyadamnu ni madaa'uu danda'a nu dhukkubuu danda'a. Kana jechuun ammoo karaa uumama ta'een akkamitti haala kanaan loomii fayyadamnee sukkaara fayyadamnee vaaziliinii fayyadamnee akkamitti karaa uumama ta'een karaa side effect tokko illee hin qabneen jechuudha hidhii keenya bareechifachuu dandeenya waan jedhuudha. Kana irratti qabadhee dhufe kuni baay'ee waan isin fayyada jedhee yaaduudha. Egaa barnoota gaarii illee irraa argattanii haala kanaan ni cuunfitu loomii bishaan isaa guutumaan guutti ni cuunfitu kaan ni gattu jechuudha. Kanatti waliin dhooftu halluu boora ta'e tokko fiduuf deema jechuudha. Kunoo ammoo vaaziliinii fayyadamtu. Vaaziliinii supermarketii yookaan gabaa suuqii irratti ni argattu iddoo daldalaatti. Vaaziliinii maankaa tokkoof gimaash fayyadamna. Maankaa tokkoof walakkaa jechuudha. Maankaa tokkoof walakkaa ni fayyadamna. Haala kanaan vaaziliinii yeroo baay'ee qaama madaa'ee qaama qorri dha'ee kanaaf ni fayyada. Haala kanaan ammoo hidhii kennallee wantoota kanneen fayyadamnee bareechifachuu ni dandeenya jechuudha hordoftoota kiyya. Kuni waan baay'ee isin fayyadu waan baay'ee namni hedduun itti fayyadamee ilaaleedha. Waan saayinsiin illee uumama walii wal qabsiisee kaa'eera jechuudha. Uumaa wanni isin shakkisiisu tokko illee hin jiru hordoftoota keenya. Egaa haala kanaan sirriitti walitti makna haala kanaan jechuudha. Uumaa akka gargar hin baane jechuudha. Vaaziliiniin xiqqoo waan mucaatu nama rakkisa waan ta'eef haala kanaan sirriitti walitti makna jechuudha. Egaa akkamatti akkuma ilaalaa jirtan kana wal fudhateera jechuudha. Amma akka wal fudhatu akka maaluma kanaan ilaala jechuudha. Ergasii ammoo hidhii keenya kun akkanumatti akkuma viidiyoo irratti ilaalaa jirtan kana hidhii keenya haala kanaan dibannaa jechuudha. Egaa hordoftoota kiyya kabajamoo fi jaallatamoo viidiyoo har'aa haaluma kanaan asuma irratti raawwanna. Viidiyoo kana fakkaatan argachuudhaaf warroonni chaanalii kiyyaaf haaraa taatan chaanalii koo subscribe gochuudhaan maatii akkanaa taatan isin gaafadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keessan bakkuma jirtanitti isiniif haa baay'atu jecha ani kan isin waliin ture Shakuudha.